obsaasaa dawwaleetiin dubbisi mucaan hoo maaltu deemu jira haala deemu jiruudhaan himiin jedheen abbaan kiyya dirreedhaa waan ageesseeti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga nagayaan dhuftanii Oromoon yeroo sadi nagaya waliin gaafatu yeroo gaddaa yeroo nuti nagaya waliin gaafatu waan galee waan beeku yeroo gandi gubatees waa gubatanillee nagaya waliin gaafatu yeroo lola jirullee nama lola jiru hawaa lola jiru dhaqanii nagayaan gaafata yeroo sadeen kan arra guyyaan guyyaa gaddaati guyyaa nagaya wal gaafannu teechuu barbaadeeti guyyaan arraa guyyaa yaadannoo artist Nuhoo Goobanaati. Nuhoo Goobanaa seenaasaa boodaas deebi'eetiin hima dheeraadha bal'inaan hin qaba dhaloota isaa irraa eegalee dirree dhawaa keessatti akkam akka turee fi biyyoota deeme keessatti maal akka godhe bal'inaan anaatu dhiyeessa. San dura immoo akka aadaa Oromoottis akka amantiittis manguddoo sheekaniin nu keessa jira. Isaan dhufanii eebaan nu bananii san booda dhawaataan namuu tokko tokkoon gaddasinii dhaga'ame ibsattanii seenaallee dabarsinee achi booda akkamitti akka waliin deemnu irratti mari'anna mana guutuudhaan waliin addee leelaanis ni jirti isinis eebba manguddootti yaantee waan itti dhaga'ame si ibsa achirraa isiin nama afeerte namuu wal jalaa dhufnee yaada keenya ibsanne gadda keenya ibsanne jechuudha. Galatooma waan hedduu hamilee nama dhawaati biyya bilbileetiin waa'ee Nuhoo gizeen gaafadhu akkamitti Oromoon Nuhoo gargaartii naan jaan akkamitti Oromoon Nuhoo gargaartii Nuhoon nama gargaaramu miti galata isaa galchina malee Nuhoo gargaara akkamitti Oromoon afaan hin jetti wallaahi nama aartiin naan jee elemoo adii jee ama 35 wajji jiraannee jee isaa wajji Nuhoo wajji Oromoon Nuhoo gargaara gizee jaan hin qaanfattuu fi naan jee Oromoon imagine galata isaa galchinee fixuu hin dandeenyu biyya Jabuutii irraa mootummaa Itoophiyaaf nu dabarsanii jaaniiti Suuditti ci dabran Suuditti guyyaa taaksii oofaa halkan ka Oromootii jaaniiti qindeessaa turan achirraa yeroo poroosesni eegalamuuf mootummaan Suudii addatti Nuhoo galchuuf Itoophiyaaf kennuuf sochii jalqaban achirraa Oromoon dirmattee fi fuudhanii Ijiptitti akka baqatu godhan Suudiirra silaa achirraa biyyaan baadeen biyya sadaffaa deema turte soo nama daadarkaa hedduu keessa dabaree akkamitti Oromoon Nuhoo gargaara jetti galata keetii allama ganii qabaa namni goota waa namaa oole galatoomiidha malee Nuhoo akkamitti gargaaranii warri biyyaa mana bitaniif mana sayyoo laaltan qullaa manni qullaa nama maal nama godha keessa galuufre kiraa kafaluu dhabuu yoo taate malee waan irra rafan fadha waan irra taa'an fadhamanii sanilleen Oromummaa eeggata jechuu kiyyaa immoo wanni garaana nyaatu duutii Nuhoo daldala siyaasatti yoo jijjiiramte qofa daldala siyaasatti maaliif wanni harkaa jirru wanni amma yeroo geessee leen tuqe harka aanoolee Finfinnee keessa jaaraniiti deebi'anii jiisan hin taane Oromoon loltee jiisa yeroo jaaramu quban qabani hayyama malee jaarame duraan ergaa tempereechara Oromoo laaluuf Oromoon ni dutamoo dutu wanni Nuhoon tokkummaa ja'uuf tokkummaan san maali wanni Oromoo waliin qabu maali waan sani tokkummaan malee Oromoon tokko bara afaan tokko dubbataami Oromoon tokko abbaa tokkicharraa dhufe haa Oromoorraa dhufe lamaa miti Oromoon tokkichuma tokkummaan isaan barbaadu turan maali Oromoo waan irra walii galu jechuudha aadaan Oromootu qabnaan Oromoon hundi bakka takkaa ka'uu qaba afaan Oromootu qabnaan Oromoo hundi waan waliin qabnu jechuudha dhaaba siyaasaatii miti abbaan fedhe dhaaba siyaasaatiin adda ba'uu danda'a garuu wanni Oromummaa bakka san jiraachuu qabdu wanni waliin qabnu Oromoo waan san wallaale interviinuu hoo yoo ilaaltan mee ummata kana maalumaatti akka godhaa je'eetiin hedduu rakkachuu turee jee bakkaan lafa qabadhetti yaadni kun naa dhufee tokkummaa wallee jettuun akkasittiin barreessee jee yoo interviisaa ilaaltanii jiraattan miidiyaa irratti ummata kanaaf rakkachuu ture jechuudha akkamitti ummata kana mee maaliin takka goonaa Oromoo gizee jaan Oromoo irratti namuu bakka takkatti afaan tokko ta'u Oromummaan tuqamu irratti aadaan keenya afaan keenya yoo tuqame lafti teenya yoo tuqamte Oromiyaan nageenyi biyya teenyaa ikoonomii biyya teenyaa laalaa warra biyya tanaa ijoollee xixiqqoo umrii xiqqoo irraa kaasanii maal keessa uuman jaalala biyyaa waan dantaa biyya tanaa irratti namni tokko hooma jechuudha so waan akkasii san maaliif Oromoo idduudhaa dhabne nuti waan Habashaallee hin qabdu
tokkummaan oromoo kana tokkummaa onni jennu kana bro onni tokkummaa jennu kana garuu tokkummaan afaanii oromoon duriis tokkummaa jecha oltus waa takka illee onni fiddu hin jiru hanqa common interest suno kanarra tokkoomnaa isin agarree nama oromoo hankanii magaalaa tana wal baree ni jira kataayitila doktora biyya galee oromiyaa farrasa yenee guddaa ayyaadallam kaje wallahi gurra kiyyaa kanaa fi jetii ataaniin arke miidiyaa irratti ni rifadhe nama halee oromummaa hojii machuu turre dantaan saba kiyyaa waan common interestii keenya san tuqayoon tuqamne waan sani gaafa waan san qabaatte waan bade barbaadda akka libirraan jee waan sirra hanqate barbaadde jechuudha irra mootii jechuudha dantaa isaa irratti oromoo garuu waan waliin qabu takkaa jiraachuu qabu amma waan san hin qabnu nuti agartanii akka ijoollee xiqqoo nutti taphachuu jiran amma du'anuu tanaa maallaqa jijjiiruu deeman ganama kana obsaa isaa dawwaleetiin dubbise mucaanuu maaltu deemu jira haala deemu jiruudhaan himiin jeen abbaan kiyya dirreedhaa waan ageesseeti qabrii ummaa isaa agarsiisee yoon du'e isii bira na awwaalaa naan je'ee jee wallaahi ni ulfaata hedduu ulfaata wallaahi hedduu ulfaata maaliif yaadi ati ilma kee fuutee yoo nan du'e asin na awwaalii ijoollee biyyaatti dawwaleetiin aboo namni kun ijoollee magaalaa teenyaati maaliif reefka kana fuutanii bakka inni dhaammatee hin finneennaan sagantaa mootummaan qabu jira naan jaa sagantaa mootummaan qabu jira siyaasaa taate jechuudha siyaasaa irra dalagamuu deemaa jechuudha abbaan fedhee isaa jaalatu abbaan fedhee isaa jibbu nuu gabanaa deeggaraa adda bilisummaa oromooti aarraa ilaa zaatti takkaa dhaaba biraa dhi'een beeku baabura koo hin dhaabin jechuu ture gaafa uummanni irraa bu'an illee baaburri hin dhaabbatu qabsoo itti fufuutti namachuu ture gaafa dhukkubsate illee kun alaabaa adda bilisummaa oromoo qabachaa ture footoon deemu jirtanuma kaayoo qaba garuu adda bilisummaa oromoo sana irraa ol irratti illee oromoon akka jirtu beeka waan uummata kana walitti akka godhuun barbaadaa jechuu ture so kana oromoon maal barbaada gaafa jaarraa abbaa gadaa du'aan biyyaan ture reefka fidan diree dhawaa jummaarra salaanneeti watar geessinee awwaallaa jan calanqoo jaanitti calanqoon hin ta'u calanqoon lafa gootaati lafa gootitti awwaalame jaarraan gootaa miti bakka san hin madaaluu jaan oppidiyoon wallaahi wabillaahi nama hojii qaraane hogonsara jiru akkas naan jee gateessaa barii naan jee hassee inni gateessaa barii naan jee okay gateessaa hin jee eerpoortii tursiisa reefka ummanni jum'aa salaatee ilaa kiristoos olo ilaa hashimii isfaaltii guutee namni eeguu ture jaarraa dhufa jaanii reefka isaa dhufa jaanii eerpoortii tursiisan hooldu godhan hanqa isaa 8 isaa alama jechuu akkasitti eegeen namni dhabnaan firraa gale yeroo namni galee booda nu gadhiisan reefka eerpoortii irra salfii takkan guunu nama sagalee mukudhan irra salaanneeti fuunee akka nama dorgommiitti watar gizee mana jaarraa abbaa gadaa fageessinu ummanni osoo tatta'a maal ennaan bar jaarraa finnee jaarraa kam qabiyya biraat du'e moo jaan ganda isaaniitti bal watar jirra diinni nama keetiif kabajaan qabaatu wanni son sodaatan maali qabsoon namni kun osoo jiruu godhe tagalman gahin du'aa isaatiin akka nutti hin kaanee jaanii sodaatan diinni yeroo hundaa'u wanni nu horatti deemulleen kanumaan adda qaba jee yaadu maaliif gaafa galaasaan dilboo 90 takka afeerraa godhee fi kottaa galaa biyya jee ifii galuu qofaa miti isin waamti harmeen yaa kan barnoota qabdan profeesar kan taatan isin waamti oromiyaan waamichaarra meeyoo diddan amma salbinni keessan jee yaameemi sigalte ta'uu dinnaan achi deebee gullallee faarse gullallee lafa seenaadha baay'eedha kasi yaadatu nama oromoo sin irraanfatu mooraa gullalleedhaa keessa waliin dhufan yaada waliin baane gargar nu facaasan jee yoo dhageeffattan so alaabaa oromiyaa faaruu oromiyaa namuu nu beeknaame isaatti godhe waan san sigalte haa jiraatu namuu jee firraa akkuma jiraattettu haa jiraatu namu haga bilisummaan dhufee sigalte waa hundi isaa ergaa qaba adeeroo so seenaa isaatii miti kan hin dubbashu jiru uumana dhagameen ekspees godhu jira nu walaalchisee jechuudha wanni fardiin fuula rabbii kutee jira du'aa itti haajama sheen naasiris dhufee jira du'aa godhaa fi
Hanqumaan gattaatiin qaxabdee waa'ee obboleettii isaa san sirba isaa tokko kagaafa nan ijoolleetii yaadadhe diree dhawaatan namni akkasii baheen beeku jaan awwaalchaaf haadhanuu gaafa awwaalan silkiidhaan bilbilee obboleettii tootii dubbachuu dadhabnee usni nulachuutii deebiseen bilbilee guyyaa lammadaati obsa siyaa kanu naan jettee booyaatii jechuratti alaan alee himate bakka sanii mucaasaa geessee nuun ummaatii tana biratti na awwaalaa jee dhaammate ammoo dantaa siyaasaatiif jecha amma adaamatti awwaalamuu deemu carraa Oromootii Sheekh Naasir khoto du'aa'ee akka amantiitti du'aa'ee godhii fi du'aa'ee sanitti hajama fuula rabbii jira araaramatti hajama waltajjii siitiin kan بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه يقول الله تبارك وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون رب سبحانه وتعالى والروتان قد إسان التقلي جتش كان إسان قمتش سجا ربين إنا لله وإنا إليه راجعون والرجع رب مرا أرقمني رب ما نرقم سيسي فإي ربيتين مرتي ربيتين كليس الدنيا رترقمني قاف الدنيا تنرى قروس أبو ما نرقم سيسي تنفلته والروتان إسيسا هبتنيف قمتشوتو جراجا والرؤب سيف والرؤسو إسين هدويتو osoo isiin ulfaattu osoo isiin owwitu osoo isiin nama quuqtu obsee ciniinee kaleessaas rabbiinu kan arras rabbumaa nurraa fudhate kan nurraa isattillee tola oolu rabbiidha je'ee sabbareef ulaa'ika alayhim salawaatu min rabbihim jara saniif rabbi biraa hellee رحمتها في طلع الأمة قاروا من ربي رحمة إساني في قلو ربي إسان فرسو وأفرتو إساني في درجة واسدي أما اللي رحمة ربي تو أمة ساني في تهيجا ربي سبحانه والرؤب سيف أمة النسون اللين أمة كجيلو جا ربي سبحانه وتعالى خنافو دوتي وليلم nama ofirraa du'u jira nama warrarraa du'u jira nama gandarraa du'u jira nama sabarraa du'u jira nama biyyarraa du'u jira nama addunyaarraa du'u jira duutii abboo adeeroo nuhoo goobanaa du'a ofirraa du'e miti du'a citaa fi mukarraa du'e nama sa'arraa du'e maatii waatirraa du'e sabaa sablamootarraa du'e hawaasa guutuu irraa du'e duutisaa du'a laayyuu akka namni biraa duutii miti kan jiraates kaayyoon ummata kanaa galmaan haa geessuuf akka beekutti akka dandahutti akka hubatetti garaaf osoo hin bitamin dhugaadhaaf hoogganame dhugaadhaaf jiraachaa ture kan isa qulqulleessu rabbi nuti immoo ragaadha baana antum shuhadaa'u llahi ala al-ardi ji rasuuli alayhi salaatu wassalaam isin ragoolee kiyya kan addunyaa tanarra jirruuti ja rabbi subhaanahu wa ta'ala rasuuli alayhi salaatu wassalaam dhuga gara walleetiin namni garii isa beeka namni garii gara amantiitiin isa beeka namni garii gara qabsootiin isa beeka namni garii gara abbummaatiin namni garii gara aanummaatiin namuu karaan inni isa itti ilaalu namuu roga adda addaatiin isa ilaalaa ture
إيجا إني آخر مبودا فيديو تكون نمني تكون الترجيتور فيديو سانخيستي رام سنوتيرو ديرا ساقلين للمني إييني وجعات الرّ رام سواللوتين نشيدا جاما أفان عربت رام سسانيون دقي فدو هدون دنكسي فدس هدون تتوليس إرقا قدا قباس كيستو قوتي بولا كينيا دبتي ركو إسان رقهاتوري حجي رقودا فيرو إسان في فني رقاتوران قبينيا إسان ورقوما باسبورا حجي رقودا فتاتوران ركون إسان رقهاتورتي كتا حجي رقودا فمالك أباسان ورقوما حجي ترقام بافتشودا فيسان باساتوران غرا وللوتين ركو إساني بيفا سغالي قدو تاتين سغالي قبساتين دبتاتوري دوبا نمون روغا أداداتي والبيك إجا أداداتي واللال نما مسلماتي فما إجا أداتين كوا إجا إسان أداتين هلال نجرا كواك إفتا إجا تتين هلال جرا كان كريستانا إجا تتين هلال جرا إلمانكي إجاني تتين هلال نجرا إلمانكي إجاني ساني تلال جرا نمو قاو أدى تأتي والأرجنو تجرايجو كنافو أبو أديرو نهون كورف دلتي قوف سونتان كان سبا أرمو قوف سونتان سبا سلموتا توري واللون إساسون كوك أما ركو قوتو أمن إثيوبيا كيستي يرو إسان حجي لكوف ديمن موتموني شيكوتي بيتتاني أشياء ستجتشوني نيجي سون ردي وندن دومالي شيكوتي متيجي وري مكا شيكوتاتين أوفيسا كيسا جوسان وانسوني أمالي واني نهاركا كواجو كنافو رسول صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس جي وعشان سامد وعشان اندرتي ركومني وسوستن دفني غافا فيا قبض هجدو جي رسولي مالي فيو ركو ستي سير الرلي جرات كليسا هجي غاري دبر فتي جنان أكوما ناما دلقو جروتي سيفي زابما جي رسولي عليه الصلاة والسلام يو أرانتنا وان غاري فجافتي يو برادودي haga ati duutee qabrii jirtullee atiitu qaaman addunyaarra hin jirre malee hojiin kee jiraataadha jechuudha rasuula bira alayhi salaatu wassalaam osoo duuti sittin dhufne osoo jirtu hojjedhuu je yoo duutee boodallee wanni sun qabatamaan si fayyada sorrogni ani itti ilaalu abboo adeeroo nuhoo رسول ربي عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس إرنمني ربي برتي جالة ماذا إرنمنا ما فائدة أبوتيا إرنمنا ما فائدة بوسوتيا أحب الناس إرنمني جالة ما ربي برتي نمو جبوة داكم نمني كل ننجر الدنيا الخيستي غارين كينيا چوبون تينيا هامولتو هادوخوتو غاري كينيا اكمو صدركتي ربي ستري هاديم نمالي نمني كل قلون نجرو كان بيكا كولي سوسته كان يولي سنسته نمني چوبون كم نجرو نمني چوبو تو قباتف غارو منيسا هندي نو دخوتون دنددوا كناف جي رسول ربي عليه الصلاه والسلام الرجالان كيسن نما لبوتي سنيف تلو أولي درن نما افتلو أولي جي ركونا ما نما باسو راف بيفا بيتم بيفا دنديسون سغلين ما تاتي لبوتي جرينيا كي درن أمني كو يو جراتي جرينيا كي جنت ولي نمني جي جرينيا أمتا أنس أكو مجامو تنمني سينان haga lubbu isaatiif jiraatu namni seenaa hin jalqabne jaan gaafa immoo namaaf jiraachuu jalqabee namni seenaa hojjetee jaan
namni lubbuu isaati irraa jiraatee lubbuu isaati irraa du'e seenaan galmeessteen beektu addunyaan academically akka barumsa ambayyattis akka amantittis kan seenaan galmeessitee dhiiste nama ashaaraa dhiisee deeme amma yoo duunee nu keessaa mee nuti hundi duune mee rabbii biratti maal dabarsinee jedhee rabbi nu gaafate bishaan tokko kan namni irraa dhugu eela baasne daandii makiinaan irra deemtu takka kan yoo duuneellee ummanni tokko rakkoodhaan itti bahu daandii tokko keessa deemee barumsatti dhaqu daandii san irra deemee mana yaalaatti dhaqu manni yaalaa nuti ijaarre jira dirqama horiis ta'uu hin qabu warra horii qabu katti kakaasne jira ka waan san hubachiisne yaadachiisne jira wallaayyuudhaa miti kun hundi beeka waan guddaadha kanaafu kunno ragaan abboon mana kiraanurraa kafalaa ture je akkasumaami amrulla ilmi kee hangafne eenyu takka intalli ta'e hangafa eenyu abbaa Aisha dhiifama amrulla sin jechuu kiyya naawusi duuba kanaafuu mee duraan dursee hojii inni hojjete gaggaarii rabbi irraa haa jaalatu booru awwaalchi isaanii jechuudha hubanne halkan isaanii kan jalqabaa booru jechuudha nutti himani qabriin isaa caffee jannata irraa taate rabbi haa taasisu dukkana qabrii san rabbii ifnana haa godhuuf rabbii dilii isaanii xiqqoo fi guddoo tan mul'attes tan dhokattes tan beekaa dalagan tan wallaalan dalagan hundahu rabbi isaaniif haa dhiisu rabbi subhaanahu wa ta'ala rahmata isaaniif haa godhu rabbi subhaanahu wa ta'ala jannatul firdoosin isaan haa badhaasu rabbi subhaanahu wa ta'ala dilii isaanii guututti irraa dhiqee rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam namni yoo dhukkubsatu yoo rabbi irratti sabbare laalaan xiqqoo takkitti si dhaggeeffamtu san diliitee sirra harcaasti jedhe arra adeeroon keenyaan ittiin sheena'u osoo dhukkubsatee du'uu baate namni tokko dhukkubsatee du'uun ol qabamee gaqqabamee deemuun sheenaa hedduu si keessatti hin dhiisu namni tokko ol qabanii gaqqabanii mararfatanii laalaa isaa waliin laalaa fudhatanii olii fi gad qaqqabuun ulfinaa beekaa kabajaadhaa beekaa waan guddaadha qoreen tokko nama waraantu jira rasuulli alayhi salaatu wassalaam qoreen xiqqoon takka si waraantee yoo laalaa san ati rabbuma biraa jettee itti sabbarte dilii teessarraa harcaastu malee hin taane jira rasuulli alayhi salaatu wassalaam maaliyyaa namni amata lama amata sadii dhukkubsatee siree gubbaa taa'u rakkoo adda addaa dabarsee hoo yoo itti sabbare dilii isaa sanillee dhiixiifi jee rasuulli sallallahu alayhi wasallam dhukkubni ilaa arraan tanaa laalaan isaanii dhaggeeffamaa waati ta cubbuu isaanii dhaloota irraa haga lubbuudhaan dabretti rabbi isaaniif dhiisa rabbi haa taasisu duba maatii aanaa xiqqaa guddaa kan as jirus kan biyya jirus duuti isaanii du'a saba keenyaa guddaa keessattuu saba Oromooti Oromoo hunda rabbi isaan haa sabbarsiisu duba hiriyoottan isaatilee rabbi haa sabbarsiisu rabbi subhaanahu wa ta'ala nutiifillee obsaa fi jabinaa fi iimaana rabbi nu haa dabalu jabaadha jajjabaadha haga jirtan waanuma gaarii hojjedha takka namni gaariin siyaadatee rabbi si kadhata takka immoo hamtuudhaan siyaadatee si abaara nama namni hafuura itti fudhatu ta'a duba namni du'uudhaan irraa hafuura fudhatu hin ta'in duba akkas jee rasuulli alayhi salaatu wassalaam ilma namarraa jira namni osoo jiru yoomuma namni kun nurraa deemee hafuura itti fudhanne jee ka rabbi itti kadhatu duba ilma namarraa jira gaafa inni du'e ilma namaa dhiisii kan dachiin bochuuf kan samiin bochuuf rabbi nuti hundaahu warra hafuura irraa fudhatanii miti hafuura itti fudhata rabbi nu haa godhu hamma dandeenyutti tala oolu gaarii yaadu walii obsu waliif irra dabru waliif qoma ballachuu rabbiin warra akkasii nu haa taasisu rabbi sabrii imaana ammallee dabisee obboleettii teenya fardoosaa fi akkasumatti haadha mana isaanii os jiraatanis argaan jiru maatii hunda rabbi obsa isin haa kennu rabbi subhaanahu wa ta'ala mindaa obsaatilee rabbi isin haa kennu jabaadha jajjabaadha rabbi oolmaan hunda nu haa jajjabeessu wa salli allaahumma ala nabiyina muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، وجازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك.